Ashama harka fuune akkam jirtu maatii Egeree Miidiyaa kun qophii sagantaaf gaafii toora Egeree Miidiyaatiin isiniif darbaa jirudha. Sagantaa kana qabatee kan isiniif dhiyaate ana obboleessa keessan Faarfataa Sanyii Hirkooti. Egaa sagantaa kana irratti keessummaa tokko qabadheen isiniif dhufeen jira. Keessummaan keenyas obboleessa keenya jaallatamaa Faarfataa Abdii Tasammaati. Ayyee Abdii harka fuunee baga nagaan gara sagantaa keenyatti dhuftee akkam jirtu? Tole guddaa eebbifamaa. Hayyee egaa Faarfataa Abdii Tasammaa eenyudha? Eessa jiraata? Iddoon dhaloota isaa eessa? Amma maal hojjechaa jira kan jedhu daawwattoota keenyaaf nuuf ibsitee gara sagantaa keenyatti seennaa jechuudha. Mee eenyummaa keetiif eessatti akka dhalatte iddoo dhaloota kee daawwattoota keenyaaf beeksisiiti. Sana booda gara sagantaa keenyatti seennaa jechuudha. Tole duraan dursee maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Itti aansuudhaan naman baay'ee jaaladhu, nama guddaa, nama dhalootaaf dhimmu, nama dhalootaaf yaadu, obboleessa koo Abbaa Egeree Miidiyaa gaaddisaa carraa kana naaf laachuu keessaniif guddaa eebbifamaa isin jechuu barbaada. Maqaan koo Faarfataa Abdii Tasammaatiin jedhama. Iddoon dhaloota kootii immoo godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat magaalaa Walancitii ganda Marqoodhaa Lagaa jedhamtutti dhaladhe. Ayyee Abdii baay'ee namatti tola. Abdiin kana dura faaruuwwan hedduu dhaloota biraan ga'eera waan jedhamu. Anis nan beeka wanta baay'ees immoo gurraan qaba kanuma itti deemnu ta'a. Abdii mee kana dura faarfannaawwan uummata biraan geesse keessa maqaa isaanii naa dhaheeti ani filadhee tan tokko immoo uummataaf si'ee dhageessisiisaa jechuudha. Tole guddaa galatoomii. Armaan dura faarfannaa naannoo tiraakii 10 hojjedheeraadhaan jira albaama tokko jechuudha. Faarfannoonni suni hanga ammaatti kilippii tokko qofan dalagee achi keessaa faarfannaa diigame dukkanna faarsaa kiraara koo fudheen ka'eessi faarsaa isa jedhu sanii YouTube Egeree Miidiyaa irratti kan inni gadhiifame faarfannaan kun YouTube Egeree Miidiyaa irra jira jechuudha. Ayyee. Mee faarfannaa kana yeedaloodhaan yeroo tokko daawwattoota keenya yeroo tokko yeedaloodhaan jedhiiti gara sagantaa itti deemna jechuudha. Tole. Oolmaa kee kan mennisaa. Mee maaluma naaf hin oolle maal hin taane ati na wajjin. Waa bayi dirree jireenyaa moo'adhee qabsoo rakkinaa sidaan darbe baddaaf gammoojjii. Akka yaa'a bishaan darbu waan baay'een narra darbeera guute too galaanni yaaddoo. Hiyyeessa mallarkaa badee duubaa fuutee dura gootee joora namni laanne biddoo. Narra darbe barri boo'ichaa wal gureessoo kadidicha naaf baate biiftuun jireenya kanaaf hangamadee ililcha naaf baate biiftuun kabaja. Jedha faarfannaan. Waa baay'ee namatti tola. Faarfannaa baay'ee lubbuu namaa eebbisuudha. Egaa Abdii wanta wayiitu dhufaa jira miidiyaa kanarratti. Abdiin faaruu maali malli hin jedhina jedhu qabatee gara miidiyaa keenyatti dhufaatii jira. Maali malli hin jedhina mee maaliif akka jette sumarraa dhageenya faaruu maali malli hin jedhina jedhu qabattee akka gara miidiyaa dhufaa jirtu wanti kun dhugaadha. Dhugaadha. Egaa mee faaruu maali malli hin jedhina kan jedhu kana miidiyaa kamirratti akka argatan daawwattoota keenyaafis ibsa goota. Yeedaloodhaan immoo sagaleesaa yeedaleessiteet sagantaa keenya baniinsaa ittiin goonaa jechuudha. Mee maal jedhame maali malli hin jedhina maaliif jette? Faarfannicha kana ergaa Waaqayyoon bara kana keessa naaf kennedha. Baay'ee waan hunduma isaa istaandardii isaa eeggatee hojii hojjetamedha. Arreenjimentii isaa kan na hojjete obboleessa koo nama baay'ee jaaladhu Eliyaas Biraanuti. Viidiyoo isaa immoo kan na waraabee obboleessa koo nama baay'ee jaalatamaa Fiqiruu Hayilee Qumbii Piikcharii jechuudhaan. Qumbiitti waraabame. Faarfannichi immoo kan inni irratti gadhiifamu miidiyaa Egeree Miidiyaati. Egeree Miidiyaa irratti gallattifama faarfannaan kuni ergaa Waaqayyoon bara kana
naaf laatedha faarfannaan kuni. Ayyee faarfannaa kanamee maali malli hin jedhina kan jedhu otoo hin gadhiifamin asuma sagantaa kanarratti si dirqamsiisnes ta'u yeedaloodhaan daawwattoota keenyaaf yeroo tokko yeedaleessitii gara sagantaatti itti dabarra. Tole. Anaaf kan isarra caalu hin jiru, homtus isarra sanaaf hin caalu. Kophaa kiyya na dudubbachiisa, hojii harka isaa yommuu ilaalu. Maali malli hin jedhina maali malli, sanyii hidda isaa keessa argame falli. Hayyee Abdii baay'ee namatti tola, faarfannaa baay'ee gurra nama harkisu. Egaa daawwattoota keenya faarfataa Abdii Tasammaa maali malli hin jedhina maali malli sanyii hidda isaa keessa argame falli jedhee gara egeree miidiyaatiin nuuf dhufaatii jira. Isinis immoo hawwiidhaan akka eegdan yuutuubii keenya subscribe, share, like gochaa akka isin eegdan isin beeksifna. Abdii egaa kana dura faarfannaawwan hedduu gadhiiftee jirta, dhaloota biraan geessee jirta. Anu faarfannoota kee keessaa muraasa nan beeka. Eebbi kan kee hedduun yaa'ee kan jedhu waan akkasiis faarfannaa keetiin natti fakkaate. Sinaaf wayyaa kan jedhus kan keetiin natti fakkaate. Diigamiinis kan keetii toora egeree miidiyaa irratti inni gadhiifameetii jiru. Amma immoo maali malli hin jedhina faarfannaa jedhu qabattee gara miidiyaatti as dhufaatii jirta. Istiidiyoodha isa akka qabdu dhageen jira. Sobamoo dhugaadha waan isaa? Dhugaadha. Hojii maali malli hin jedhinaan kanatti anseeradhe too naannoo tiraakii 3 hojjechaatu jira. Egaa waan tokkoon si gaafadha. Hin faarfattaa faarfannaan kee baay'ee lubbuu namaa eebbisa. Mee faarfannaan siif maalidha? Akkamitti ibsitamee faarfannaa? Tole faarfannaan anaaf jireenya. Faarfannaan anaaf galateeffannaadha. Waaqa lafaaf samii kana uume, waaqa uumama kana hundumaa, waaqa guddaa kana karaan isa ittiin galateeffadhuudha. Sagaleen Waaqayyoo Isaayyaas, raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 21 akkas jedha. Ani saba kana kan uummadhee akka na galateeffatuuf ture. Akka na waaqessuuf ture jedha sagaleen Waaqayyoo. Jalqaba duraa seera uumamaa irratti deebinee ilaallee too gaafa ilaallee Waaqayyoo gaafa nama uumuu akkasumatti cal jedhee laatee too nama uume. Uumama amma argaman kana uumamaan kaanii akkasumatti ta'e jedhee laatee too uume. Garuu nama gaafa uumu Waaqayyoon itti yaadee kaayyoodhaaf Waaqayyo Abbaan, Waaqayyo Ilmi, Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun kottaa akka fakkaattii keenyatti nama uumna jedhee laateetu nama uume. Namni kan uumame immoo akka biyya lafaa ishee baddu kana sirbu otoo hin ta'in, isheedhaaf dheechisu, isheedhaaf ragadu otoo hin ta'in, uumaa guddaa kana Waaqayyo akka waaqeffatuuf namni kan uumame. Waaqeffannaan, faarfannaan anaaf galateeffannaadha. Gaafan Waaqayyoon waaqeffadhu lubbuun koo boqonnaa argatti nan gammada. Gammachuutu keessa koo guuta. Kanaaf faarfannaan anaaf galateeffannaadha. Faarfannaan Abdiidhaaf jireenyaa jechuudha. Ayyee Abdii waan ta'e wayiitu jira iccitiin babbayyaa saamaa ture tokkotu jira. Maalidha sitti fakkaate? Abdiin sirbituu biyya lafaa duriiti. Faarfataa bara ammaatii wanti jedhamu jira beektaa? Mee wanti kun dhugaadha Abdiin sirbituu ture? Dhugaadha. Dur weellisaan turanii sirbituu biyya lafaati sirban sirbaa waggoota baay'eedhaaf as sirbaatu ture. Baandii garaagaraa hawwisoo garaagaraa keessatti shubbisaa yeedaloo garaagaraa barreessaa walaloo garaagaraa hojjechaan ture. Dhugaadha sirbituu biyya lafaan ture. Dhuguma jechuudha dubbiinsaa. Daawwattoota keenya Abdiin sirbituu biyya lafaa ture. Amma immoo faarfataadha. Waaqayyo isaa eebbisu. Maal jedhan beektaa Abdii? Abdiin yeroo biyya lafaa keessatti yeroo sirba keessa ture sanatti baandii keessa akka turetti haasa'amaa ture.
naannoo keenyatti naasaama nan dhagaha. Dhugaa. Mee abdiin sirbitoota hedduuf yeedaloo fi walaloo sirreessaa fi barreessaa fi kennaa fi ture wanti jedhamu hammam dhugaadha waan isaa afaan kee irraa dhagahuu gatii barbaanneef. Dhugaadha. Ani yeroon sirbaa turetti namoota danuudhaaf namoota hedduudhaaf ani walaloo fi yeedaloo barreessaa ture ofii kootira darbeetu jechuudha. Mataa kootifuu sirba 17 istiidiyootti hojjedhee otoo hin xumuramne jidduutti waa ta'ee isatti deebinaa kan gooftaa argadhe jechuudha. Mee waan tokkoon si gaafadhaa abdi. Tole. Sirboota ati namaaf hojjette keessaa fakkeenyaaf sirboota kana dura namaaf hojjette keessaa sirbitoonni yookaan immoo weellistoonni sirba keetiin milkaa'an ni jiruudha. Hin jiru yoo ta'e mee muraasa isaanii maqaa nu ladha. Ani namoota danuudhaaf ani walaloo fi yeedaloo barreessatoo ture. Lakkoofsan qabu. Kanneen keessaa muraasa kana yaadadhu namoota tokko tokko maqaa isaanii kaasuun barbaada. Fakkeenyaaf Taaddalaa Gammachuudhaa fi walaloota garaagaraa yeedaloota isaa sororootan ture. Sirba dhuunfaa kootillee kan isaaf laadhe hin jira. Akkasuma immoo obboleessa keenya Zeenoo Mayibub mucaa Shabbii Abbaa Jufaar Magaallee jedheeraatee sirbu sanii sirba lamaan laadheef isaa sirba aadaa shaggooyyee tokko kan inni kiliippiidhaan hojjetee gadhiise gurmatatiin ga'ee hin jira. Mandariina lagarraa firii ijaan quufanii abraasha sanyii namaa nama akka keen arganii yaa konkolii mootii durbaa oromtitti Mahibubaa qabbanee bohaara soora onnee anjiru tokkotu jira. Akkasumas immoo Rooberaa Ammanuu mucaan jedhamu tokko hin jira. Goota Oromoo koo kan jedhu tokko saadatu barreessee goota Oromoo koo luugamadhu daaleen ol utaalee jigsi bittinneesse mana diinaa akka wal hortee borunnaallee jedha. Ibroo Muhammad nindeemaa karaa walloo mucaa jedhu tokkos sirboota shanan isaaf sorore sirboota shanan yeedaloo walaloo isaa waliin hojjedhee. Wanti ta'e wayiis immoo jira. Abdii Tasammaa Taaddalaa Gammachuutii fi sirba kenneera Taaddalaa Gammachuu sirba hojjechaa jira. Wanti jedhamu hammam dhugaadha. Taaddalaadhaaf sirba kennitee jirtaati. Walaloota baay'een barreessanii turan Taaddalaa Gammachuuti. Achi keessaa sirbiin isaaf laadhe tokko Boora Shararaa Bullookoo kan jedhu tokko Boroborii lafa raasaa kumsi daboodhaan facaasaa booradhu seen jigaa koo booree abbaa ilma baasaan jedhu tokko laadheef jira hojjechaa jiran jechuu tokkotu dhagee. Amma istiidiyoo keessatti hojjechaa jira. Akkasumaan jedhanii. Taaddalaan. Kanneen alatti namoota lakkoofsa isaanii hin beekamne an akka Bilisummaa Raggaasaa, Waaritee Furii, akkasumas immoo Eliyaas Kifloo, Seenaa Salamoon, Keeroon Darajjee, Tafarii Taaddasaa, Caalaa Amaaraa lakkaa'eef turan. Namootaan sirba laachaa fi ture jechuudha. Achi keessatti Waaqayyo na gargaaree lookoo jaalalaatiin butee na baasee mana isaanii dhaabu. Egaa hojiin Waaqayyoo dinqiidha. Abdii dukkana hamaa sana keessaa fuudhee mana Waaqayyoo keessa fidee dhaabee har'a sirbituu durii faarfataa ammaa godheera. Yeroo sana yeroo biyya lafaa keessa turte sanatti caatii hin qabtaati. Hin qabtaay. Nana. Hin qabtan maarre. Nana hama malee. Sigaara si tuutteedha. Maqaa Rabbi. Sigaara ammaa hin tuuttan hin ibsu. Sigaara baakkuun tokko guyyaatti nan oolshona. Jimaa kana nan qamaa. Sigaaraa nan aarsaa, shiishaa nan aarsaa, jaamboo kana ofirraa nan garagalchaa. Wanti biyya lafaa kana keessatti hin goone tokko homtuu hin jiru. Dhugaadha. Gara gooftaa akka dhuftuuf eenyutu dhugaa siif ba'e yoon siin jedhu Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keetii godhattee akka ati fudhattuu fi eenyudha kan wangeela sitti himee gara mana Waaqaatti si fide? Gara mana Waaqayyoottis kan na jajjabeessee ifa kana jireenya kana natti dubbachaa kan gara gooftaatti dhufu kan
na gorsaa ture obboleessa koo Kee'ol Jamaree kan jechuudha. Kee'ol maama weellisaa kanuma. Inni Kee'ol jechuun obboleettii kootu dee eessuma naaf ta'a jechuudha inni. Situ eessuma ta'a. Yeroo inni faarfannaa faarfatu ani sirbaan ture. Amma immoo walitti. Hindi bi'ana namaa biyyaa tokko. Maal dhufii wajjin jirtan. Akkasii gaafani biyya lafaa keessa jiru maal naan jaasitti fakkaate kottu abdii uumama faarsinii uumaa faarsinaa naan jechaa ture. Kee'ol. Isatu kara gooftaa takka dhufuuf dhugaanatti bahaatoo ture. Waan baay'ee garaa namaa balleessudha. Egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya turtiin keenya faarfataa Abdii Tasammaa wajjiniin ture akkuma itti fufetti jira. Turtii keenyarraa waan gaarii waan bareedaa akka isin barattan abdii guddaa qabna. Ammas gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira nu waliin ta'a. Yeroo gara gooftaatti dhuftu gatiidhuma wangeela dhugaasitti ba'aniif gara gooftaatti dhufte moo mee haala kamiin gara gooftaatti dhufuu dandeessa? Yesuusumatu dirqamaan harka si kennachiise moo wangeelumatu si galee dhufte moo mee haala kamiin dhufte mee? Tole wangeelli naaf galeen dhufne ani dirqamatu na fide mana Waaqayyoo tariitti karaan kun immoo waamicha kooti jedhee raadheen amana waan ta'eef ani akkanitti gooftaa argadhee sirbituu biyya lafaan ture siin jedhee raadheen jira. Otoo sirba kana sirba albaaba koo hojjechuudhaaf karaa Finfinnee deddeebi'aa ture. Sirba naannoo 17 istiidiyoo keessa qaba. Sirboota kana otoo hojjechuudhaaf karaa kana deddeebi'aa jiru gidduutti balaan guddaan tokko narra gahee balichis nama san maqaa isaa kaasuu hin barbaadu ani hiriyootuma koo keessaa summii na nyaachisanii qoricha nama ajjeesu jechuudha. Summii na nyaachisanii summii kana ifan nyaadheen booda baay'ee tokko namni miidhamee Waaqayyumatu isa guyyaa har'aatiin nagee kanatu na oolchuudhaaf harka na jala qabate natti fakkaate. Summii kana nyaadhee waan dandamadhu miti. Waaqayyo na gargaareera garuu maqaan isaa haa eebbifamu. Summii kana nyaadheen fayyuu dadhabe. Mana yaalaa nan deddeebi'aa. Hiriyoonni koos warra natti dhiyaatan warra na jaalatan baay'ee na wajjin rakkachaa turanii. Haati koo fi abbaan koo naaf hin beekanii lammii koo irra fagaadheen jira waan ta'eef. Fayyuu dadhabnaan ani Kee'olfaanis akka reefu siin jedhee yeroo duraa san otoo balaan kun narra hin geenye gooftaa amanii gooftaa fudhadhu gooftaan bee jireenya bara baraa argattaa gammachuutu jira mana isaa jedhee laatee too dhugaanatti bahaa ture. Yaadaa qalbiidhaan nan qabaa amanumaan hin barbaanne malee. Garaa kee keessa jira dhugumaa? Garaa koo keessa jira. Otoon kanaan jiru dhukkuba kanarraa fayyuu dadhabnaan warri sisteroota kootii hin jiranii otoo waldaa wayii dhaqxee bee gooftatti harka kee kennattee inni garaa kee keessatti akkatti summiin si bulbulamee namummaa keessaa si baasee bifti keessa irratti badee jettu kun fayyitanaan jaa'ee dhugaanatti ba'a. Mana yaalattis deemee raadhetu fala dhabee jira waan ta'eef carraan qabu gooftaa dhaqee raadhetu amanuudhaan nan murteeffadhe. Gara Yesuus dhufuudha. Falli hin jiru kaa falli Yesuus bireedha. Kanaaf murteeffadhee raadheen hiriyoonni koos na jajjabeessanii warri gooftaa qaban gara mana Waaqayyootti na fudhatanii waldaa warra makkaanii Yesuus ishee Adaamaa jirtu. Ergamaa Zawudeetu keessa tajaajilaa ture. Isa booleedhaa'ee. Ergamaa Zawudeetu keessa tajaajilaa ture. Guyyaa roobiti. Nan dhaqan hiriyoonni kooyi. Wangeelli lallabamee faarfatamee kara kadhataatitti gaafa darbu ergamaa Zawudeenii namootaaf kadhataa ture. Gidduma kana keessatti afurri hamaan afurri biyya lafaa summii garaa koo keessa kan taa'etoo jiru suusii garaagaraatiin qabameeraa ta'e waan hin jiruufi afurri suusii, afurri caatii, afurri sigaaraa, afurri shiishaa, afurri jaamboo, afurri biiradhaa kuni summa tokko ishee otoo nafini eeyyee caraanee na keessa malaqqameeraa ta'e bee. Akkasittanii gooftaa argachuu danda'an. Faarfannaa immoo hin jaallatta turte yeroo gara gooftaa dhuftu immoo erguma gara gooftaatti dhuftee faarfannaa jalqabde immoo yeroo biyya lafaa keessa jirtu sinuma faarfatta turte.
biyya lafaa keessa gaafan jiru wani sirba ka garummoo faarfannoota namoota wayiitu baay'ee nutti tola hin dhaggeeffanna yeroo baay'ee. Sirba keessa otoo jirtan faarfannaa hin dhaggeeffatte. Baay'ee. Otoo sirbaatoo jirru, otoo qama'aa jirru, otoo aarsatoo jirru dhaggeeffanna. Otuma qamaanuu, otuma faarfannoo, otuma qamaanuu, otuma aarsinuu. Sigaaraa kana shishaa kana gaafa aarsinu hurrii gaararraa gadi yaa'u fakkaata akkattuu sitti aarsu mul'attooti. Waan kana otoo gochaa ta'u jirru faarfannaa dasitaan sarmuu faarfannaa isaa sirriitti dhaggeeffanna nu booji'a qalbii keenya nu hata. Ofiin sirbitu. Otuma sirbinu faarfannaa kana dhaggeeffanna. Hin qaamu. Achuma keessatti faarfannaas dhaggeeffattu. Ajaa'iba. Kana gochaa turre baay'ee tokko nutti tola faarfannaan isaa. Egaa daawwattoota keenya turtiin nuti faarfataa Abdii Tasammaa wajjiniin taasisaa jirurraa akka isin barattan baay'ee abdii qabna. Ammas egaa gaafii tokkoon isa gaafadhaa. Gaafii kanaaf immoo akka inni deebii nuuf deebisu abdii qabna. Abdii mee faarfattoota keessaa namni ati baay'ee dinqisiifattu eenyudha? Faarfattoota keessaa namoonni ani dinqisiifadhu tokko obboleessa keenya faarfataa Dasitaa Sarmuuti. Akkasumas immoo Addisuu Wayyamaatis faarfannoota isaa baay'een dhaggeeffadhaa natti tola. Faarfannaan Dasitaa Sarmuu baay'ee jireenya koo irratti dhiibbaa uume. Egaa faarfataa Dasitaa Sarmuu keessaa faarfannaan ati baay'ee jaallattu tokko sagaleedhaan nuuf faarfadhuuti. Faarfannaa Dasitaa Sarmuu keessaa yeroo nan biyya lafaa keessa taa'ee dhaggeeffachaa turetti faarfannaan jireenya koo keessatti baay'ee tokko narratti dhiibbaa gaggeessee faarfannoota isaa hundumaa nan jaalladhaani dinqisiifatamuu qabda yaa uumaa koo kan jedhu saffaa baay'uma tokko natti tola akkaataan inni itti ibsa jechuudha. Kana san jedhee dubbachuu hin danda'u. Waaqayyo guddaa isaa eebbisuu hin jedhamne faarfataa Dasitaa Sarmuutiin. Faarfannaa ofumaa namni odeessa malee ulfinni hin jiru Waaqayyo malee kan jiru san baay'ee tokkon jaalladha. Anis dhagaheen jira beektaa yeroo gara gooftaa dhuftu sanaa hiriyoonni kee hundumti baqatanii gaafa si jibbanii abdiin yeroo karaa deemisii ofumaa namni odeessa malee ulfinni hin jiru Waaqayyo malee jechaa faarfataa deemu waan jedhamu dhagahe. Abdii maatii horattee jirtaati. Qeerroodha moo abbaa warraati jechuu barbaade? Lakki qeerroo miti. Maatii horadhee raddeen jira. Akkuma inni karaa gooftaatti dhufeen ani barriitti gooftaa argadhee bara 2007 gooftaa kana fudhadhee turee raddeen kanuma waldaa kiristaanaa kaaseeratiin jechuudha. Bara 2009 gaa'ela koo hundeeffadhee maatii warraa koo baay'ee kan hin jaaladhu baay'ee kan ishii kabaju Addis Tufaa jedhamti. Akkuma wal fuunanii ijoollee lakkuunaa jechee dhiira durbaa kan jalqaba arganne maqaan ilma kootii Lalisaa Abdii jedhama. Isheen dubaraa immoo Lalisee Abdii jedhamti. Waaqayyo immoo ammas nu gargaaree mucaa durbaa tokko Doo'ii Abdii kan jedhamtu naaf kenneera maqaa Waaqayyo haa eebbifamu. Waa baay'ee si eebbiseera Waaqayyooni. Egaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota maatii Egeree Miidiyaa turtiin nuti faarfataa Abdii waliin taasifne gara boologuutti deemaa jirra. Egaa ammas Abdii isa dhuma dhaamsi ati hiriyoota kee yeroo biyya lafaa keessa waliin dabarsaa turtan sanii wajjinii qabdaniif dhaamsi ati dhaamtu jira. Yoo siin jedhu hiriyoota kee biyya lafaa keessatti waliin wantoota garaagaraa waliin sirbaa, waliin qaamaa, waliin xuuxaa, waliin dhugaa turtan sanaa fi ergaan dabarsitu jira. Ergaa dhumaa dhaamsa kee dabarfadhuuti sagantaa keenya asumarratti goolabna jechuudha. Mee ergaa dhumaa hiriyoota keetiif kan qabdu yoo jiraate nuuf dhaamiif. Tole guddaa galatoomadha. Ergaan ani qabu waggaa kan jiraatu waan ta'u taate warreen kaleessa biyya lafaa keessatti waliin dheechisaa, waliin ragadaa, waliin qaamaa, waliin aarsaa, waliin wantoota garaagaraa waan jibbisiisaa Waaqayyoon jaalanne hojjechaa ture sanii fi waamicha gochuun barbaada.
waamicha ni godhuufis maal inni yoo jettee karaan jireenyaa, karaan dhugaa, inni boqonnaa qabu, inni nagaa namaaf laatu, inni jireenya namaaf kennu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii koottaa isin gahaa uumama faarsuu dhiisaa, uumamaaf sirbuu dhiisaa, walii wajjiniin waaqa guddaa, waaqa jaalalaa, waaqa hammataa ta'e, waaqa waan gaarii namaaf yaadu kana, waaqa jireenyaa kana walii wajjiniin waaqa keenya waaqessinaa isinin jechuu barbaada. Koottaa walii wajjiniin waaqayyoon waaqessinaa. Gooftaan isin haa eebbisu, karaan naa gale kun isiniif haa galu, iftinaaf ife kun isiniif haa ifu isinin jechuun barbaada. Galatooma. Hayyee akkuma dhageessan faarfata Abdii Tasammaa koottaa gara gooftaatti isiniin jechaatii jira. Amma sagantaa keenya asirratti goolabnee jirra. Sagantaa kanaan akka isin baay'ee irraa barattanii fi ittiin bohaartan abdii qabna. Faarfata Abdii Tasammaa maali malli hin jedhinaa jedhee dhufuutti jira. Hanga sanitti turtiin keessan yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan haan isiniin jedha. Ani obboleessa keessan faarfataa Sanyii Hirkooti. Hayyee Abdii yaada keetiif galatoomii Waaqayyo si haa eebbisu. Yeroo gaarii siif haa ta'u. Tole guddaa galatooma.